Waldaan Aksiyoona Fayyaa waliifiitii fi baankiin Gadaa waliin hojjechuudhaaf waliigaltee hojii waliif mallatteessanii jiru. Hojii keessaan olaanaan Waldaa Aksiyoona Fayyaa waliif Injiinar Warqinaa Guddisaa dhaabbilee lamaan waliin hojjechuudhaaf gara fuulduraatti milkaa'ina walootiif kan hojjetan ta'us ibsanii jiru. Tajaajila fayyaa hojjettoota baankii Gadaatiifis akka kennan ibsanii jiru. Gadaa baankii faana waan irratti waliin hojjechuudhaaf karoorfannee guyyaa har'aa kana waliigaltee mallatteessuu irra geenye wantoota bu'uuraa ta'an wantoota 5 irratti inni tokkoffaan tajaajila wal'aansa fayyaa kennuudha. Specifically medical check-up service kan jedhamu hojjettoota Gadaa baankiitiif kan kenninu jechaadha. Bu'uura kanarra bu'uura marii kanarra ga'uudhaaf tajaajilni kenniinsa laboratory servicing kun medical check-up servicing kun dhaabbanni tokko hojjettoota isaatiif dursee kan eeguu qabu fayyummaa isaanii mirkaneessuu qaba jechaadha. Fayyummaan hojjettoota mirkanaa'e jechuun tokkoffaa baankiin oomishtummaan baankiin productivity'n hojjetaa baay'ee dabalaa deema. Hojjetaan mataansaa ani fayyaadha jedhee hojjeta. Kanaaf namni dhukkubsatee otoo siree irratti nafiin disease prevention irratti waan hojjennuuf hojjettoonni hundumtuu dursanii fayyummaa isaanii waan beekaniif waan baraniif kana gochuudhaaf immoo Waldaan Aksiyoona Fayyaa waliif dameelee Gadaa baankii hundumarra deemnee medical check-up service kennuudhaan hojjettoonni fayyummaa isaanii staatasii fayyummaa isaanii kan baranii fi warra rakkoo hin qabne gorsi medical check-up servicing consultancy servicing fayyaa kennamaa fi kan deemuu fi warri kaan immoo lifestyle isaanii jijjiirratanii haala jiruuf jireenya isaanii nutrition system isaanii exercise hojjechuu akka qabanii fi fayyummaan isaanii eegamee jiraachuu akka danda'anii fi akkasumas baankiis deeggaruu akka danda'an gochuu keessatti deeggarsa kan goonudha. Warri immoo xiqqooshii further investigation fi wal'aansa barbaadan gara buufataalee fayyaa deemanii hordoffii fayyaa isaanii akka godhanii kan godhudha. Kun egaa walumaa galatti baankiidhaaf faayidaa guddaan inni qabu tokkoffaa productivity dabala. Hojjettoonni hojii isaanii irratti ga'umsa fayyummaa guutuudhaan tajaajila ni kennu. Dabalataan immoo hojjetaan baankii tokko dhukkubsatee hojiirraa hafee sirriirratti hafee san booda baasiin taanee fi saaxiluu fi hojiirraa hafuudhaan dhaabbata miidhuurraa kan hambisuu fi akkasumas baasii xiqqeessuudha expeensii dhaabbanni kun baankiin kun qabu xiqqeessuu irratti kan fayyadu waan ta'eef kanarratti tajaajila guutuu kennuudhaaf qophii hunda kan qabnuu fi magaalaa Finfinnee dabalatee magaalaa Bishooftuu naannoo Hararitti medical check-up serviceudhaan akkuma biyya kanaatti iyyuu namni otoo hin dhukkubsatiin dursee fayyummaa isaa baruu qaba. Kanaaf disease prevention irratti health promotion irratti cimsinee kan hojjennudha jechaadha. Waldaan Aksiyoona Fayyaa waliif tajaajila beeksisaa gama miidiyaatiin baankii Gadaa beeksisuudhaaf tajaajiloota beeksisaa kamiyyuu kennuudhaaf qophiis ta'uu himanii jiru. Inni lammaffaan egaa waliin dhaabbata kana beeksisuudha. Gadaa baankii beeksisuu irratti abbootiin aksiyoonaa 14,000 ol qabnu biratti dhaabbata kana baankii kana akka beeksisnuu fi waliin hojjechuu akka qabnu akkaawuntii akka banatan baankii kana faana sochii biizinasii qaban akka hojjetan kallattii garaagaraan ni beeksifna. Mouse to mouse promotioniidhaan magaalota ispeeshaalii biyya kana keessa jiran specifically Oromiyaa keessa jiran keessa frequently waan sochoonuuf Gadaa baankii beeksisaa kan deemnu ta'a. Co-promotionii waliin hojjenna. Beeksisa waliin hojjechuudhaan Gadaa baankiin akka baay'ee beekamuu fi productii isaa fi servicii isaa akka beeksisu gochuu irratti hojii bal'aa ni hojjenna. Kana bira darbee broadcasting television ni qabna waan ta'eef karaa televizyinii keenya commercial advertisement irraa jalqabee aga sagantaa gurguddaatti karaa televizyinii keenya akka Gadaa baankiin beeksifamu beeksisaa karaa kamiyyuu produktota qabu tajaajila qabu expansionii yeroo raawwatu fi karoora qabu karaa televizyinii keenya akka beeksisu irrattidha kan waliigaltee irra geenye jechaadha. Waldaan Aksiyoona Fayyaa waliif tajaajila baankiin Gadaa kennuuraatii fayyadamuudhaaf tajaajilawwan baankiin Gadaa kennuuraatii ammoo tajaajilamaa ta'uudhaaf waliigaltee irra ga'uu isaanis ibsanii jiru. Egaa gama biraatiin waan baankiirraa eegnu baankiin liqii garaagaraa fi tajaajiloota baankiin kun qabu hunda akka itti fayyadamnuu fi dhaabbanni keenya abbootiin aksiyoonaa keenya hojjettoonni keenya akka itti fayyadamuu qaban irra kan walii geenyedha jechaadha. Fakkeenyaaf
liqii garaagaraa fayyadamuudha. Liqii project loonii, term loonii akkasumas immoo staff loonii kana baankiirraa tajaajila fi product baankiin kun qabu hunda fayyadamuu akka dandeenyu kanarratti kan waliigaleedha. Majorly wantoota kanarratti waliigalee gara fuulduraatti wanta gama dhaabbata kanaati gara dhaabbilee kana lamaan jidduu jiru waliin hojjechaa akka deemnu dhaabbata waliin beeksaa akka deemnuu fi tokkummaa waliif fi gadaa baankii cimee akka itti fufurratti maanajimentii keenyaan mari'annee dhaabbata kana faanas marii yeroo dheeraa erga goonee booda guyyaa har'aa gara waliigaltee mallatteessuurraa ga'uu dandeenyerra. Egaa maanajimentiin keenyas boordiin keenya abbootiin aksiyoonaa keenyas gama kanaan baga gammaddan jechuun barbaada. Hojii gaggeessaan olaanaan baankii gadaa kan ta'an obbo Waldee Bulchoo hundeeffamni dhaabbilee lamaanii wal fakkaachuu kaasaniin gara fuulduraatti tajaajila faayinaansii fi fayyadama dijitaalaa kamiyyuu hojjettoota dhaabbata waliifitiif kennuus ibsaniitii jiru. Dhaabbileen lamaan walitti dhufanii hojjechuun milkaa'ina walootii fi akka isaan tajaajilus dubbataniitii jiru. Dhaabbileen kun lamaan waan wal fakkeessu waan baay'eetu jira. Waan waloo waan baay'ee qabana. Tarii abbootii aksiyoonaa baankii keenyaa fi kan waldaa waliif oolaalle namoonni baay'een doolachuudhaatti aksiyoona qabaachuu danda'u tilmaama. Inni kun kan wal fakkeessu keessaatti isa tokko ta'uu danda'a. Hunduma caala garuu mul'anni dhaabbileen kun lamaan qabanii mul'ata waliin guddachuu, mul'ata wal gargaaranii qaawwa walii cufanii fuulduratti akkaataatti deemuu danda'an waan yaadamee hundaa'eef kallattii kanaan wal cinaa dhaabannee hojjechuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Akka seektaraatti baankiin gadaa tajaajila faayinaansii laata. Tajaajila faayinaansii guutuu ta'e laataa jirra. Sadarkaa idileetti hojii hojjetaman hundumaa hojjetaa irraa isarra darbee sadarkaa baankii tajaajila baankii dhalarraa bilisa ta'e laataa jirra. Baankii keenya kan adda godhu immoo tajaajila baankii hawaasummaa laataa jirra. Digital banking irratti haala saffisaa ta'een hojii keessa galee hojjetaa jirra. Kana qofaa miti namoota biyya keessa jiraatan qofaa osoo hin ta'in lammii biyya alaas ta'anii baankii kana wajjin namoota hojjechuu danda'an akkasumas immoo dhaloota biyya kanaa ta'anii immoo lammii isaanii kan jijjiira wajjinis hojjetaa jirra. Akka coverage yookiin immoo ga'umsa tajaajilaatti yoo ilaalle biyya keessas ceenee biyya alaa waliinis hojjetaa jirra. Isinis tattaaffii kana keessa akka jirtan nan beeka. Kanaafi wal cinaa dhaabannee karaa fagoo akka deemuu dandeenyu itti amanuudhaan sadarkaa kanarra gahee jira. Waliigaltee kana mallatteessuu qofaa otoo hin ta'in waliigaltee kana qabatamaa ta'e haala qabatamaa ta'een hojiitti jijjiirree akkaataatti tokkoffaa jaarmaaleen kun lamaan akkaataatti fayyadamuu danda'an akkaataatti guddachuu danda'an. Lamaffaa namoonni as keessa hojjennu akka baankiitti akkuma sila abbaa gadaa injiinar Warqineen kaasanii abbaa gadaa rikognaayiz gochuu barbaadeeni akkuma isaan kaasan nullee hojjetaa fayyaa'insa qabu proactively of ilaalee hojjetaa nageenya isaa eeggatee hojii productivity waan bu'a qabeessa ta'e nama hojjechuu danda'u horachuu irratti nu gargaara. Karaa keessan immoo tajaajila ga'umsa qabu kennuudhaaf carraa isinii bana. Kanaaf nu lachuu gargaaramuu taana jechuudha as keessatti. Karaa baankii yoo fudhannee akka dhuunfaatti tajaajila hojjettoota keessaniif in laanna. Akkuma isin fayyaa keenya eegdan immoo sirraan faayinaansii tajaajila faayinaansii laachuudhaan jiruuf jireenya hojjettootaa akkaataatti fooyya'uu danda'u irratti hirmaannaa mataa keenya ni qabaanna jedheen amana. Kanaaf isa jalqaba ibsamee caalaa hiikaa guddaa qaba jedheen fudhadha. Kanaaf hundumti keenya jabaannee akkaataa waliigaltee kanaatti hojiitti jijjiirree
yeroo muraasa boodammoo bu'aa waliigaltee kana teenyee akkaataa itti ilaaluu dandeenyu waan sirreessinuu jiraate adeemsa keessa sirreessaa akkaataa itti deemuu dandeenyu haala mijeeffannee akka faamiliitti akka maatii tokkotti waliin hojjechuudhaaf baankiin keenya qopheedha. Isinis qophee tokko keessan nu mirkaneessitanii jirtu. Kanaaf baay'ee fayyaa ta'aa ulfaadhaa jechuun barbaada. Galatooma. Dhaabbileen lamaan gara fuulduraatti walitti hidhamiinsaan kan waliin hojjetan ta'uunis ibsameetii jira.